Ashama harka fuunee kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala keenya jalatti argamtan har'a haasaa tokkollee isinitti hin himu. Meeshaalee haarawaa yeroo darbee ani waa'ee kan tarbarriitii irratti yookaan karra alaa cufanaa har'aati irratti qabaddeen dhufee jira. Har'a immoo waan nama ajaa'ibu faashinii biyya keenya keessatti amma haarawaa ta'ee irratti sirriitti hojjetamaa jiru keessattuu mana gurguddaa irratti jechuudha. Mana jireenyaa akka argaa jirtan kan haala kanaan hojjetame irratti meeshaa akkamiitti ba'aa jira. Waan nama ajaa'ibu biyya keenya ofii jireenya akkana ta'e jedhama. Garuu wantoonni guyyaa guyyaadhaan maddu waan nama ajaa'ibuu fi waan nama ajaa'ibsiisudha. Manni kun karri kun tashkarkaariidha akka argaa jirtan. Hammayya meeshaalee ammayyaatidha jechuudha. Mana wajjinis kan deemudha. Yeroo baay'ee mana keenyallee murteessaadha. Gaafa karra akkanaa kanatti galfannu hin jaalattan jedheen abdii qaba. Warroonni mana sirriitti ijaarrattaniitoo jiraattan haxiriin keessan mana wajjin deema waan ta'eefuyyuu akkasumas immoo ittis bu'aartu jedhee tanan waan nama ajaa'ibuudha. Meeshaaleen kun ani viidiyoo kana sitti dhiyeessu viidiyoo daqiiqaa 2 fi sakandii 56 qofaadha. Daawwadhaa warri barbaadan ta'e immoo bilbilaa itti fayyadamaa isiniin jechuun jaaladha. Gatiin isaa haga 90,000ti. Tariitii 85 gurguruu danda'anii 90dha jechuudha kan himatan. Dhaqeen gaafadhe. Meeshaa kana nan gaafadhe. Maaliif yeroo darbee kun hin jira jedhee isinii hojjedhee tanan gatii isaa naan jechaa turtan jechuudha. Barriiwwan amma baay'ee faashinii miti. Garuu ni hojjetama faashiniiwwan kanaan mana murteessadha. Ammallee irra deebiin isinitti himaa. Manni nuti karra kanatti galchinu baay'ee murteessaadha. Karri kun tashkarkaariidha. Zabanaawidha bakka. Meeshaa zabanaawii ta'eedha. Baay'ee kan nama dinqisiisuu fi yeroo baay'ee biyya ormaa keessatti ilaallee makiinaan rimootiin banama jennaa, karri rimootiin banama jennaa, maalii ta'e jenna. Biyya keenya keessas hin jira. Tarii yoo dandeessan hin bitattan, tarii yoo dadhabdan itti buhaartan jedheen viidiyoo kana daqiiqaa xiqqishuu tana qabadhee dhufeetoo jira. Warri isinitti tole viidiyoo tana laayik sheer gochuu hin dagatina. Warri immoo barbaaddanii mana sirriitti ijaarrattan warroonni keessattuu biyya gurguddaa jiraattan ta'e galfachuu hin dandeessanii biyya keessa meeshaaleen akkanaa hin jira. Jedheen isiniif dabarsuu dhufee isinitti dheeressuu baay'een jaaladhe anu baay'ee tokkoon jaaladhe. Garuu maal gootare anaaf boru tarii danda'amuu danda'aman beekamu waan rabbii kanaa fayyaan qaba harkan qaba tarii boruun beeku waan ta'u har'aaf garuu baay'een hawwee baay'een jaaladhe kanan jaaladhe kan ammoo mee hordoftoota koo biraan gahuu wayya jedheen qabadheetoo dhufee isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon tun baay'ee gabaabdudha haga dhumaa laala achiin booda warri itti fayyadamuu barbaadan bilbilli kiyya hin jira bilbila kiyyaa na dubbisa warri kun immoo sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa viidiyoon tun gabaabdudha baay'ee.